naja abdi raggaasaa nuti miti kan hoogganu yookaan nuyi miti ajaja kan ajajuu danda'u. Abdi raggaasaadhaa asitti illee miti kan inni shahaadaa qabate biyya keessatti shahaadaa qabate namoota biyya keessa jiran gurguddaadha kan isin beektantu shahaadaa qabsiise. Nuti ammoo asitti miskiinni rabbiidha ka da'awaa godhu asii gara biyyaatitti maaf akkas gochuu qabda namni nuti jala deemnee nama shahaadaa qabate nama bakka hunda shahaadaa qabate hoogganuu dandeenya moo nuti? Hoogganuu hin dandeenyu. Ajajuullee hin dandeenyu. Garuu akka obboleessa keenya musliimaatti nasihaa dhaamuu wama jiru. Isa sana ammoo nasihaa dhaamneefii jirra ammallee fuulduratti illee. Garuu ammoo nuti nama shahaadaa qabate hunduma asii kaanee biyyatti illee hoogganuu nama jala buunee hoogganuu hin dandeenyu. Abdii raggaasaadhaan nu biratti osoo hin taane biyya keessatti namoonni yaamamee miidiyaa fuulduratti shahaadaa qabate. Isin galtee kanaafuu gaafa inni shahaadaa qabatu san xayyib haa qabatu rakkoodhaa miti alhamdulillah jenne. Egaa sani obboleessa keenya musliimaatti haja beefamu jenne waan inni dogongore ammoo itti maatumaan deemaa turre. Erga sani illee wani rakkoodhaa irra ga'e akka nama musliimaa tokkootti akka dhaabbata tokkootti qarqaarreen. Saniin ala ammoo nuti itti gaafatamummaa nama hundaadhaan qabnu. Baarakallahu fiikum. Nama nu biratti shahaadaa qabate ammoo addisuus dabalatee akkasuma addisuun illee asitti miti. Abdi raggaasaas asii miti asitti hin qabanne addisuun raggaasaa illee asitti hin qabanne. Allah yubaarik fiikum hubadhaa. Isin galtee akka kanaadha. Nuti nama bakka hunda jirutti itti gaafatamummaa fudhachuu hin dandeenye jabeessina. Nama islaamatti dhufe kara kamiinuu haa dhufuuti nu biratti shahaadaa qabachuu qabaan jennu bakka kamittuu jabaachuu qaba. Rabbiin isa haa fayyisu ammas ammoo isaa jabeessu sabaata isaa kennu kana isiniin jechuudhaaf waan ittiin waqqafamnuuf isa isinii kaaseen jaaladhee miti waan ittiin waqqafamnuuf isiniif dubbadhe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isiniif isaa fayyisu isallee haa jabeessu fayyaa isaa guutuu Rabbi isaa haa deebisu. Akkasanidha. Waliigalatti isa kana. Kan dubbachuu barbaade kan dabaluu barbaade suma kana waa Mawsaa Farhaan jedhansa waan tokko waan jechuu barbaadeeti. Allahu baarik fiikum. Tamam. Barakallahu fiikum fadha galatooma gaatuun darbeen egaa jettaniiti. Qeeqa namoonni kaasan keessaa garee shahaadaatu jara kana nutti fida waan jedhamu tokko argeen ture. Akka dhaga'us ta'een ture. Gareen shahaadaa ummata diinii keessan balleessuuf jedhu gaachana ta'ee dhaabbata malee ba'ad Allah ummata isinitti hin taane hin fidu. Ammoo osoo finne illee rakkoodhaa miti nama shahaadaa nu bira qabate shahaadaa qabata waan inni balleessuuf garuu itti gaafatamummaa hin qabnu jechu. Walumaa galattuu akka amma deemaa jiru yookiin ajandaa amma jiru kana keessatti namni obboloota kana lamaanis ta'e gara kanatti fideen jiru garuu gammannee jirra akkuma ustaazaa wal jedhanu dawwallee wanna nuun jechuu danda'u nuti isaaniin ani gama kiyyaa waan jedhuun jedheen jira akkaataa daawwasaa akkaataa itti deemuu qaba akkaataa itti sirreeffatuu qaban itti mee jira gaafan qaamaan dhaqu isas obboleessas taa'ee kootu jedhee abdii na'u sa'aatii tokko olaasuuf neeyyuu jechuudha abdii raggaasaa akkaataa daawwaatti gochuu qabu akkaataa deemsaa akkaataa maal inni gochuu qabu akka obboleessa tokkotti nu biratti waan shahaadaa qabate osoo hin taane waan akka obboleessa muslimaa tokkotti teenyee itti maadhaa turre waan taaneef insha Allahu ta'ala gareen shahaadaa khairii daawwaa gooti malee gareen shahaadaa waan aduwwii diinii cabsuu dhufe achi ofirraatti deebisti malee gareen shahaadaa waan hin taane isinitti hin fidu waan hin taane illee isinitti fiduuf hin deemu gara fuulduraatti jechuu kiyya jazakumullahu khairan ustaaza wal akka wanne ta'etti narkaa fudhadhaati inshallah itti Ayyee sayyaadii fama. Rabbiin barakaa sinaa godhu ayyee ustaaz Abu Mu'aaz ustaaz Abiib yaada gaggabaabsanii haa dubbatanii erga sanii gara wannaatti achi ceena. Allahu baarik fiikum eega san ustaaz Rabiillee waa qabaatan gabaabsanii dubbatanii san boodaan namni nutillee gad buunee gara gaafii qeebalutti ceena Rabbi jedhe. Galatooma. Jedhanii fi nuufaa obsanii hanga xumurrutti kanas itti nuyi ustaaz. Barakallahu. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني وأخواتي في الله حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سننجا إن شاء الله وبلوانكو خافونيو لا إله إلا الله ولن فيدي warri gartee ustaadonni koreenis gartee hundi keessanuu kan jalaatis kan taaptaap godhaa jirtanis hundi keessanuu rabbiin baga islaamummaa nuu kanne rabbiin islaamummaa nuu filate sana irratti nu haa jiraachisu. Duuba akka ustaanni jaanii waan gartee booda deebi'ee wanni biraa itti dabalu yoo jiraate inshaallah
anis akka dhuunfaatitti rabbii jechaan dalaga malee mindaaf namni dalagu hin jiru. Dhaabbata kaampaanii keessa dalaynu miti. Hundi keenya qul inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin laa shariika lahu wa bidhaalika umirtu ana awwalul muslimiin. Dhaabbata nabiyyootaati. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نوتو gama jechaatitti gama rabbiitti nama yaamurra caala kan jiru garee nabiyyootaati toohidatti nama yaamna quraanaa fi hadiisarra dhaabbanneeti seeraa fi agartee heerri keenyaas seera rabbiitii fi kan nabiyyaati salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Obboloowwan kiyya hundi keenyaa'u gara rabbii keessatti nama yaamuudhaaf rabbiin walitti nu fide. Duubaanis akka Abuu Mu'aazitti rabbumaa oofee asii waliin nu fide hunda keenyaan kallattiin waliin argine rabbumaatu asii waliin nu fide akkuma rabbiin sooshaal miidiyaarra waliin nu qabeetti rabbiin jannata isaa keessatti akka waliin nu qabu hawwina. Garee shahaadaa yeroo jennu nama shahaadateeniiti laa ilaaha illallah Muhammadur Rasuulullah jedhu obboleeyyan keenya. Waan silaa namni gartee hundi gochuu qabu hawaasa gartee yaa'anii gartee muslimaa afaan kana dubbatu da'awaa itti godhuu fi gara rabbiitti yaamuudhaaf bakka gartee teessan gartee buune akhiraadhaaf waliin dalagaa jirra jechuudha. Namni ani garee shahaadaatii miti, namni gartee garee quraanaatii miti, garee hadiisaatii miti jedhu san isumatti hin dhiisa amrii isinummaa murteeffadha duuba. Akkuma ustaadoonni jedhan mindaan suumaniin takkaa naaf hin kennamtu. Takkaa namaafillee mindaan kennine. Takkaa nama garaa gartee islaamummaa dhufeefis suumaniin kennine nuti. Isaanuu raganuu bahu jiran. Warri murtaddiin warri keessaa deebi'eewu isaanuu hedduudha shahadaa qabsiifne alhamdulillah. Nuti warroottan gartee shahadaa qabsiifnu nuti illee muraasa jira keenya. Kuma nama 70 dhibbaa gartee kanatti kalaa'u gartee. Gareen shahadaa waa takka qofaan isin ibsa inshallah hojiirra waan hin jiruuf gareen shahadaadha gartee ulamaa inni waa beektu hedduu jira. Nuti warra comparative religion amantii lamaan irraa wal madaalchisu. Baayibila yookaan wangeela macaafa qulqulluu fi quraanaan wal madaalchisee kitaaba isaaniitii fi kitaaba keenya keessa waan jiru kanaan ummata faallaa amantii teenya irratti duulu gaacheen agartee dura dhaabbanne kana barsiifne ummata gara islaamummaa irratti yaamna malee waan biraatii miti obboleeyyan keenya. Ustaadoonni gartee wangeela hin beeknes hedduu jira. Kan dhufanii da'awaa godhan hedduudha. Gartee namni nuti gartee qaxarree kootu ati gartee siitu bakka kana poozishinaa iddoo kanaaf ta'a jennee waan jennu hin jirtu. Dandeettii isaa namuu agarsiisee dhufe. Ijoolleen yuunivarsiitiidha, kan koolleejjiidha, kan yuunivarsiitiidha, doktoriin keessa jiru. Hayyuun beekaan waa hunda afaan adda addaa nu keessa jiru. As rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiitu garee tana jaare malee nu miti jira keenya. Dhaabbata gartee sadaqaa walii qabee ummata nama gargaaruu miti nuti. Walii galee nutuu sadaqaa namaa dalaynee jiraanna. Nutuu gargaarsa namaatiin jiraachuu jirra. Gartee namni waan qabne maal namaa kana jara keenya. Birriidhaan nama yaamutti hin jirru maqa balleessa. Duuba waan biraa tanarratti isin raa gabaabsaa. Namni gara islaamummaa guudhufu gartee nuti qalbii isaa hin beeynu jecha isaatii fi gocha isaatiin waan barsiifne dibbeetii waliin goonee gaafii deebisaadhaan kan dhufu gaafa islaamummaa gartee qabachuuf dhufe shahadaa qabsiisudha. Gaafa deemus ofiif deeme jara keenya dibbeen nuti cafeeynu hin jirtu. Isin hawaasni keenya kan muslimaa harka rukuttanii akka tifoozoo alam waancaa gaafa inni gamanaa deemes ofiif ajandaa godhatan. Nuti ajandaa yeroon isaan godhannu waan hin jirre yoo isaan nurra kaa'en qofa. Namni amantii tana seenee gamas achi deebe waan hin jirre ragaa hin qabne soba amantii teenyaa fi garee tanarra yeroo kaa'e yeroo san gabbaane koreen teenya gartee akkuma irra ispeesni goonetti akkasitti ummata san irratti faallaa isaan waan nurra jedhani ragaa wajjin isaanii deebisaa turre. Namni kafaruu fi amanuu arran jalqabne. Bara nabiyyullaahi Nuuh ilma isaarraa jalqabee bara nabiyyoota hunda namni amanuu fi kafaruun akkanuma jirti. Garee shahadaa keessatti namni seenaa islaamummaa keessaa bahuun hin jalqabne. Har'a nu biratti hin jalqabne jara keenya. Namni pheenxee ta'a, ortodoksii ta'a, waaqeffata ta'a, amantii hin qabne ta'a beeka. Walii galee kanaaf insha Allahu ta'ala garee kanarraa hojii keenya waan nuti goonu qur'aanaa fi hadiisa malee waan biraa hin jirtu. Yaa jara keenya jara gartee amantii islaamaatiin ala jiru dhiisi isinuu gaafa dogoggortan obboloowwan keenya, feemasoota keenya, shamarran keenya, dubartii kutaa Oromiyaa 10 gartee afaan kana waliin dubbannu isinuu isinit dhufnee gartee faallaa nabi Muhammadii fi sallallahu alaihi wasallam quraanaa deemtan jennee wal gorsaa wal sirreessaa turre jechuudha. Akkasuma aqiidaa faggottuun yeroo asirra dhufte dhayinee gartee dura dhaabbannee gartee ragaa wajjin akkasii deemaa turre. Akkasuma gartee gareen tun hattaa yoo Abuu Mu'aaz gareen gartee koreen tun yoo dhabamtellee rabbiin kabiraa fida. Nuu deeme malee islaamummaan hin deemtu bar.
shahadaan hin deemtu bar nabi muhammadiitu deeme malee bar ni jira bar kitaaba isaatiif hadiisaa jira osoo gartee nuti kan dhiifnu taate illee rabbiin kabiraatiin of wallaahi wabillaahi numa jiraatti jechuudha kanaaf gufuu feetan taatanis rabbi gartee waman yatawakkal ala allaahi fahuwa hasbu geehaan keenya rabbi isarratti irkanna qur'aana isaa harkaa qabna hadiisa nabichaa salawaatu rabbi wasalaamu alaihi addaa qabna isaan nuti wal jaalanna gandummaaf hin dhaabbanne kutaaf hin dhaabbanne loqodaaf hin dhaabbanne afaan amaaraatiin illee nama addaan qoon sabuma islaama ta'e kam kan afaan isaanii beeynu ingiliffaa ta'inna afaan amaaraa ta'inna afaan oromoo taatus hunda keenya tajaajiluudhaaf qopheene malee waan biraatii miti feemasa ta'uudhaaf hin deemnu rabbi biratti feemasa ta'uu deemna malee beekumsa barbaanna malee beekamtiin barbaannu kanumaan isin jedha galatoomaa inshaallahu ta'ala hunda keessanuu rabbi jechaan isin jaaladha umrii naa dheeradha iska maqaabirii miti iska janna waliin jirra namni nu diigun jiru rabbi nu gubbaa jira garte inshaallahu ta'ala kanumaan isin jedha garee shaadaa jiraadha warri jalaatilleen الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم تمام أيه أستاذ حمدي وكان أستاذ ألب ولي كنا تدبنا بارك الله فيكم أستاذ حمدي دورة جراك النجرة إن شاء الله أيه سيدة برسي وصلنا دور سيدة برسي أنا سيدة برسي هي أنا سكريني نما لما كان في الدمتي وقف بدأت هذا كاي رب أفساني أكن وجر لجوا الدمتي وقف أنا قلت ساعة الدمتي بربادة كله أبشر أيوه ينافع وعم بلاتي رجع أوكي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درامي ولك أبا من سكين كان كخير ربنا هاقولوا أكو أما الدنيا رتلي ولك أبا من مقابل لسي في waan intaane kasilaa garee kanarratti oofamu ifraa deebisuuf yookaan immoo uummata deebisuuf qophoofne kanatti rabbiin anaaf rabbinuun haa jedhu maaliif namni tokko yoo dhuunfaan deemte yoo qeeqamte yookaan nama sana ofirraa arrabsuu dandeette yookaan harkaanillee dha'uu dandeette yoo ammoo akka warra biyya biraallee yoo hiisisuullee barbaachise gama seeratti illee deemuu dandeesse. Nooma asirratti wanni kun diinaa rabbitti dhugaa rabbitti wanni jechuun deemaa jiru hedduutu akka nama dhukkubsaa gareen shahaadaa silaa garee akka biyyatti akka waliigalatti musliimni hundi cinaa dhaabbatee da'awaa kanarratti waan jajjabeeffamuu qabu malee waan qeeqabu miti. Da'awaan tiktook irratti hin eegalle amma asirratti namni tokkollee akka tiktook irratti da'awaa eegalee hin jiru asirratti leenjii hin jiru. Akkanaa miti namni asirratti hin jiru amma asirratti namni asirratti argaa jiru hundinuu warruma haga tiktookiin uumamin yookaan namichummaan tiktookii uumuyyuu yookaan akka warri kun baanu pooporo ta'u san dura yookaan gariin kenna qaraanii alhamdulillah yookaan da'aa warra turre jechuudha. Wannan numara beeku qabu jechuudha. Kanaaf duuba wanna amma jechuu barbaadu qabxii lama qofa dubbachuu barbaada. Qabxiin duraa maali? Gareen shahaadaa qabxiin duraa maali? Tokkoffaa irratti rabbii gaditti nuyi namni yoo gargaarsa fedhii isaatiin gaafa waan akkanaa ijaarra waan akkanaa goona jenne yoo nu cinaa dhaabbate malee namni ofii isaatiin yookaan ammoo wanni kun waan kanaaf barbaachisa ustaaz eebal waan akkana barbaachisa hatta akka hundi keenya beenu obboleessi keenya xiqqaan abdii Muusaa hojii dhabeetu laala irraa gadii jechuudha nama silaa ganama galgala mana banee taa'ee akka da'awaan godhamu godhu irraa gadii hojiin qabu mee namni gadi bahee lakki waan akkanaatiif godhaa turte ati hoo hagana si barbaachisa yookaan hoo jedheen jira hin jiru. Dalagaas akkuma nama kun barbaadamutti jechuudha ganaa barbaachaan barbaachisa amma hojii harkatu isaatu rabbitu beeka jechuudha. Isiin lammataa gaafa kana durallee gaafa dhaaba kana gad dhaabnu dubbadhee turellee ibsallee itti kennee ture jechuudha. Websaayitii garee shahaadaa ani tokkoffaa irratti waa'ee kiyyaa qofa dubbadha ani namuu waa'ee faaduusaa dubbata. Alhamdulillah dalagaa dhuunfallee qabaa qaxarameellee dalaga jechuudha dabalataan jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana asirratti kaameraatti garagalchaa yoo naa garagalee kaameraan naa garagaleetti. Kuni kasin argaa jirtanii kaampaanii dhuunfaa kiyyaati. Kaampaanii dhuunfaa kiyyaati. Kaampaaniin asirra argaa jirtan kun hundinuu kaampaanii gurguddaadha. Kaampaaniileen anamma maaneej godhu kun kaampaaniilee gurguddaa hundi isaatu. Isaan wajjin garee shahaadaallee maaneej godhaa weebsaayitii garee shahaadaa gaafa dalagu namni saantimii takka naa kennan jiru. Namni saantimii takka ifaajjee jirta jedhee naa kennan jiru takka.
jidduu duraa baatii 8 moo waggaa tokko qofa hostingii nu gargaaran amma dokumentiin asirra jiru kun dokumentiin asirra jiru kun xiqqaatte gigabyte waan sila price gatii ummata website shanii website jaati ol waan sila namna kafalu website shaniif jaha website tokko birri 50 kafalame website jaha xiqqaa $300 yoo xiqqaatte waan $300 anji angaree kana kafalaa jira asirratti yeroo ammaa kanatti jechuudha $300 jaha yoo kafalan tokko waggaatti garee shaadaatti mee kafalaa jira eenyu menem tokkichi ka gadi bahee $50 jahan anatu arabi kafale kayenne akkuma kun asirra argaa jirtan kuni kaampaanii tokko kunis kaampaanii tokko warroon isin asirra argaa jirtan kaampaanii construction at kaampaanii kun hundinuu server kiyyarra jiran hosting kiyyarra jiran website isaanii anat dalaga business kana guutuu anatu manage godha gareen shaadalle kun asirra argaa jirtan kaampaanii gurguddaa wajjin ramadamee ta'a jechuudha server Linuxiti namni tokko ka amma waa'ee makanaatu dhaabee jiran waa'ee makanaatu guyyaa tokko saantimii takka falaa yookaan website kana gargaaraan jedhu gara waggaa meeqa kun adduma hii ofaa jira sanuu amma dokumentiin guddatee jira viidiyoon akkasitti rafe'amaa jira namoonni website kana visit godha yoo xiqqaatan baatii 2-3 keessatti gara nama miliyonaatti ultu irraa fayyadamaa jira jechuudha website garee shaadaa website garee shaadaa jechuun kana akkuma asirra argaa kana dokumentiilee garaagaraatti irra maxxanfamaa ture waa'ee saayinsii irraa teekinooloojii irraa waan addunyaa keessa jirtu irraa amantaa lamaan irraa aqiidaa irraa akkuma asirra gaadii kiristaanotaaf kenname irraa du'aa irraa kitaabota garaagaraa kana buufatu danda'u irraa kana hunda jechuudha akka dhuunfaa kiyyatti maaliif jenna waan kana sila ambaasu leetas malee kana dubbachuun barbaanne maaliif dubbiin namni alaa nama tuttuqu nama waraante jechuudha nama dhukkubsate jechuudha websaayitii xixiqqaa sila namni $25 illeen 30 illeen 50 illeen yeroo muraasa gootee kawaarratti hin fe'amne jechuudha garuu websaayitiin kun yoo xiqqaatte moonitarri isaa namoonni waa'ee kanaa maaneej godhaa jiran nama hedduu jechuudha ustaaz awwal irratti poost godhaa turan Abdul Fattah irratti godhaa turan ustaaz Farhaaniif akkaawuntiin kireet godhamee jira Abdii Musaan poost godhaa ture wantoonni asirra fe'ame waan xiqqoo miti jechuudha dokumentii asirra jiru kana ka yeroo ammaa kana ka sila namni yoo xiqqaatte price illee sila kaampaanii tokko amma kanneen anatu gatii dabala hunda dabarsiisa garee shaadaa eenyu dabarsiisa namni nan dabarsiisu hin jiru jechuudha space yeroo dabalullee yoo space hin barbaachisallee ofumaa kiyyaa of jechuudha namni buusuu danda'u hin jiru yoo an buuse malee mootummaa Itoophiyaa riippoortii godhee abbaan fedhii riippoortii godhee buusuu hin danda'u jechuudha akka kun biyya keessa mootummaa yeroo website cabsaa miti kiyya kana garuu cabsuu hin danda'an jechuudha alhamdulillah duboonni bakkana jechuu barbaade maali akkuma argaa jirru ofii kennaa itti faajinee kiisha kennaa itti baasaa jirra malee ofii kennaa kiisha kennaa itti baasaa jirra malee wanni nuti garee shaadaatirraa wanni waarraa nu seenu hin jiru yoo lakki isin gargaaraa yoo tan amma boodallee itti fufuu dandeettan $300 waan ga'u waan $250 ga'u ji'arraa addatti baasaa jiran akka kiyyaatti jechuudha akka dhuunfaa kiyyaatitti an uf qofa bakka bu'ee dubbadha jechuudha $250 miti kumallee yoo ta'e ofii kiyyaa baasa jechuudha garee kana kan amma boodallee jechuudha waan fuulduraatiin haga lubbuun na keessa jirtu ofii kiyyaatti ufa jechuudha. Anama kana jechuu barbaada wanni biraa ammoo komii fi gaafii uummanni garaagaraa kaasaa ture akka waan arabdu bakka tana seene gaafii gaafadha inni mana an seenu hundattuu magaree shaataasaama gaafii 10 faa gaafatan gaafii 20 faa gaafatan an barreeffadheetuma deemu kun koomentii keessa barreesse kun gastii seenee barreesse waan fedhan haasaan jechuudha wali guuraa ture deengatta akkuma xiqqaa sa'aatii muraasa qofa mana bannetti gaafii xiqqaan barreessine dhimma barbaadan seenanii gaafatan nu yeroo kamuu qophaawaa ta'uu qabna alhamdulillah mallee qophaawaadha dogongorri jidduu kenne yoo jiraate yookaan falmiin jidduu kenne yoo jiraate qeeqni yoo jiraate akka dhuunfaa kennatu waan jidduu kenne jirullee sirreessaa waan uummatarrallee nuti dhufu uummatarlee deebisaa qeeqa keessa yeroo kamuu simachuudhaaf qophiidha nu arrabsuu dandeettan dhuunfaanis nu arrabsuu dandeettan akka gaariitti nu arrabsuu dandeettan akkamitti nu arrabsuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu da'awaan dhaabbatu hin jiru ergamaa rabbi alayhi salaatu salaam fitna waa meeqa isaan irratti dalagaa turan نبي الله نوح واميك قراتورا الرب سليمة الرشرة يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا أن كنت من الصادقين جليني ومرت بلا فرت كرتن جتو يو صدر كاس نمني قال لي نمني ديبي تكوشي ديبي سي يو سن أنو الرب استني في وكامو غري كان الرب استني في نمت كلن كسي ونادر نجرو الحمد لله الرب ديبي سني دبدا أنا سوفيك يا سوفت وير إنجينيرا ماستر سيك يلي أستي فرد لقى فدا بيو جرماني ماستر سيك يلي فرد كمبيوتر ساينس إيران كامباني كلن كامباني كيا أكاد أنفاك يت فندورا في اللي waan rabbina laaffiseen garee kana cinaa dhaabbachuu websaayitii irraa jedha aappii kireet godhuu irratti jedha gama teekinooloojiitii waan barbaachisu fuulduraaf illee ani ufii kiyyaa rabbi jecha rabbi if qabee jira kanaafuu akkuma argaa jirtan isinitti himee jiran websaayitiin guddataa deema waa turre fe'amaa deema ispeesii yoo birlee guddatee $500 barbaachise $500 gargaaraan jedhu maaliif jennaan namni yoo kennatillee guyyaa itti aanu gareen shaata maallaqa walii qabata websaayitiif illee waan ta'eef tasumallee hin jedhamu yoo hajaan jajjabduun qofti barbaachise waan akka mana ijaaruu nama gaafa warroota mu'allafaatti leenjisuu fa'a waan tokko tokkoof maybe garuu websaayitiidhaaf tasumallee isin hin gaafannu sana akkasitti beekaa
Kanuma jechuu barbaada waan hafe eegasii booda yeroo gaaffiif deebii uummata irraa waliin guurre carraan naa kenname jechuu barbaada. Barakallahu fiikum. الله يبارك فيكم ربي بركة سنة أقول أستاذين اللي دي مجرا أستاذ حمدي كباب أستاذ بداتي يو جفتني اللي جفتاتي نما تكون جرامي نما تقول ما الرجافي كوفا جافي في كوفا كيبل إرجسني يادة تيجينا بودر تيجوا أستاذ حمدي يو يادة كباتني كباب أستاذ جفتاتي يو جفتني اللي جفتا يو جفتني اللي والبعض بالبعض اكتفى يو جدم اللي قارم مالي في السلام بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جيت سنجد أكما فيت النجوجو تاني هاي ما يفرد عاتو إفدرانا ويواتني كانت ياسو أفان ولا الشفتني بيتني قرته وقانا كانت تشلالو نمرة قطدو يادة تنكبدنين سالكي أنا isini bakki jiru duniyaa ana isini bakki jiru addunyaa hin dubbadha. Tokkoffaa awwan biraa waan yaada takkaahoo waan dheeraan qabu gaafa takka beektanii hubbaa mana murtiitii dhiyeessan. Mana murtii dhiyeessanii hubbaa badiin tee maali nama najjeefne ni hattee ni sagaggaalte moo maaliif akkas dhidhiitanii jaaniin namni hundi suma dhidhiita. Waan keessi xiyyana qullaa ta'eef na dhidhiitanii jetteen isiinis. Warri si dhidhiitu hoo jennaan qullaa ana hungeenye jettee warri na dhidhiitus. Warrummaa na dhidhiitu sunu ha qullaa ana hungeenye sanii jetteen. Deebisaa ajaa'ibaati. Wanni inni itti fadhee nami garee shahaadaa yoo gartee qeequun namni adawwii hin qabne naman ta'u qaa'idaarraa. Wannummaan takka kan haasida hin qabne, kan qeequmsa hin qabne, kan gufuu hin qabne. Ani maqaan kiyya nan tuqamin, wanni nan deemuunis hin tuqamin. Wanni takka bas ani haaji sheeka ta'eetuma imaamata kana gartee akkuma fooxaa mataa kanarratti if eegaatuma haanagee an jiraadhu jechuun ambiyaan takkaa hin argamne kan tuqamin. Nabiyyoonni hundi arrabsamaa bee. Kan xiqqeeffamaa, biyya ari'amaa, ajjeefatamaa, maqaan balleeffamaa kara hundanuu akkasii bee. Garuu guyyaa takka harka kananiin beekan. Akkasuma tahuu wajjiin isaanumatu injifata. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaanuma injifachiisa. Isaanuma sun injifachiisa. Onnee horanii iimaanaan akkasitti irra jabaatanillee inuu jabaachuu qofa osoo hin taane namni biraallee fakkeenya irraa laallatee iimaanaan ziq jee akka jiraatu gartee fakkeenya tahaa turan. Kana jechuun warri gartee arrabsoodhaaniin dhaaba, arrabsoodhaaniin karamura, maqaballeessiin, waan garagaraatiin, ololaaniin waan kana dhaaba addaan bittinneessee hochiisa warri jiru qullaadha. Warra keessi qullaate akka hubbaasanii. Warri isaan hordofee isaan jalaa qilleensa dha'uus warra qullaa ummatuma sun hin geenyedha. Laal qullaa hoggaan jedhu waa hedduu irraa qulla namni. Takkaa barumsarraa qullaa, takkaa hubannaarraa qullaa. Irra guddaan ka beekumsa qabu garuu waan kana keessatti ka hubannaa hin qabne faadha dubbata. Waan san taateef yaa obboloota kiyyaa awwanni akkanaa kun na jabeessa. Na gartee halkanii guyyaa sa'aa 24 akkaan irratti hojjedhu faana godha malee namni hundinuu akkasuma jeetii yaada. Nama if duuba hin deebisu. Abdii muradhaa, garaa muradhaa, ka if duuba deebi'u hin jiru. Shahadaan itti fufti hinaaftuu fi kara deemtuu fi warri gartee kufriidhaa hundi ni kuftiin isiniin jaa maqaan rabbii gubbaadha. Warri qeequmsa fadhu ilma namaati. Qeeqa. Garuu waan irra dhaabbattee qeexu, akkatti qeexu, bakkatti qeexu, maaliif akka qeexu qofa beekuutu sirraa eegama. Dubbii xumuraa fi goolabbii takkaan himuu barbaade.
xumuraa. Sun maali? Obboloonni keenya tokko tokko warri gartee namni hawaasa biratti illee maqaa ustaazaatiin beekaman. Warri garee shahaadaa ja'anii maqaa if moggaasanii achi kutamuun akkami je'ee shubhaa nama keessatti uumaa jiru. Lakki obboloota koo nuti islaamummaa keessatti firqaarraa bilisa nuti firqaan dalagaa teenyaa miti. Garuu yoo firqaan feetee dhuftee hawaasa keenya aqiidaan taaneen katti gartee keessa maktuu taate waan sun dura dhaabbannaa goona. Sababni tawxiida nuti wanni gartee irratti hundeeffamne tawxiida. Tanaaf garee shahadaa jechuun firqaa kophattichi baate osoo hin taane firqaa gandummaa takkaa waan takkaan ijaaramte osoo hin taane akka murni kun murna gosummaarraa walabaa kan gartee gandummaarraa naannoorraa loqodarraa aantummaarraa siyaasaarraa waan gartee muuziqaatiif gadheerraa wal dhabsiisuurraa ummanni kun walaba warri kun garee shahaadaa jechuun warra tawxiida qofa irratti xiyyeeffate akka ja'amnee miidiyaa kanarraa ittiin adda beekamnuuf akkas jenne. Miidiyaa kanarraa ittiin addatti akka beekamnuuf malee firqaa miti. Inni itti aanu gamtaadha. Kan irra guddaa obboloonni keenya tokko tokko irratti ciisa dhabe. Gamtaa akkamitti kanatti gamtummaan jaalalaan namoonni dilli kun waliin deemuu danda'an waan jiruuf. Kanaafuu wanni kun gartee karaa biraan nama meessite warra jiru. Lakki nuti rabbuma keenyaan nu ajaje nabiyyi keenyaan nu ajaje alayhi salaatu salaam akka tokkummaadhaan tarkaanfannu. Akka tokkummaan tarkaanfannu. Haga nuti kophatti baanee rabbiin dallansiifnee. Kanaaf kabaja guddaan qabaatu. Amantaa kanaan na amansiifta taanaan dhufuudhaa qophiidhaan sin jedhee na amansiisi. Yoommoo na amansiifne geessa yoommoo na amansiifne ansi amansiise immoo lubbuu kee ibiddarraa baraartaa jechuudha. Lakki ammoo beebira ana abidda keessan jiru maal taate ani abidda keessan jiru beera jiree karaa jireenya bara keessan jiru amma garuu bor fakkeenyaaf anamma geessa Yesuus ergameen dhufeetu jedhu lakki Yesuus waaqa jechuun hin ta'aa jedheen si gaafadhe man. Eeyyee ergamee dhufee jetteetta. Sarara qabateera. Inni kun bir waaqa. Yesuus maaliif ergamee dhufe? Fakkeenyaaf Yesuus ergamee ergaa dhufe atuu himte amanteetta. Bakka dubbifte qabdaati jabduudha. Ergamee dhufe ergamaa tokkoon ati mootiidha hin jedhama. Ati sinna uume hin jedhama. Rabbii nama uume dhiisame. Kanaaf gaaffiin kun. Ustaazolii waan dabaltuuf qabdaa? Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Jirta mu beekamu? Jira alhamdulillah. Mucayyootu gara Yesuus kottuu Yesuus jaallatanaan jetteennaan rakkoon qabu jennee walii haasa'arra. Sila itti nama yaaman bareedaa ta'edha. Nama waan jaalatutti wal yaama. Garuu waan itti siyaamsuun iddoo qabdi. Maalitti akka siyaamte ofii dura bartee sila nama yaama qabdi turte. Garuu ammoo ofii siitiifuu ergamaa itti turte. Ergamaa itti deemaa surii deemaa irraan. Ergamaan jenne waaqayyotu ergee hafuura isaatiin. Maaga namni ergame ergamaa jedhama kaa giiftii koo. Akkasii jechuun amma barnooti jedhama fakkeenyaaf sagaleen koo isinitti dhaga'ama. Waasi gaafadhu. Nama mana keessan fakkeenyaaf mana keessanitti ustaazaliin yookaan immoo namni maqaan isaa Jamaal jedhamu mana keessanitti ni erge. Maalan jedhamaan maqaan koo? Namaaf kun waliin qixxaatu baare. Laala fakkeelaa namaaf waaqayyo waliin qixxaatu sirriidha dhaggeeffadhu kaa fakkeenya sitti maka. Namni waaqayyo dhaggeeffadhu namni waaqayyoodhaaf ergame waaqayyo lama jira
Waaqayyo tokko moo lama itti amantaati. Amma fakkeenyaaf namni foodheesh biyya lafaa kanarratti Waaqayyoon tokko moo lama. Waaqayyoon tokko moo lama kana walii galla. dhaggeeffadhu qaqoo isiittan hima. Namni addunyaa kanarratti fedha fooniin alaana hafuuraan dhalate eenyufa dhageessa. Humbeen hafuuraan dhalate. Eenyuun akka inni dhalatu godhe. Eenyuun akka inni dhalatu godhe. Waaqayyo. Eenyuun Waaqayyoon sun. Waaqa isa lafaa fi waaqa kana uumee dachee kanarratti immoo waan namni itti jiraatu irra diriirse. Galatoomi. Yesuus akka inni uumame amanteetta miti. Fakkeenyaaf hafuura qulqulluudhaan kan uumame immoo malee nama kan isa uume hafuuratu isa uume moo Waaqayyootu isa uume Rabbitu isa uume. Hafuura isaa itti abboomeetu dubartittii keessatti jalqaba irratti dubartittiin dubara haadha manaa yookaan kaadhimaa Yoosef kan hin heerumne kan taate. Haa ta'uyyuu malee dubaratu hafuura Mee ustaaza ligaafadhu mi'ootiin qabadhaa dhiifama makiinaan ofaara. Sin dadhabsiise silaa siisiisaadhuma oola siin tollu. Dhiifama garuu waan sinas qayyabsiise yoo jiraate dhiifama. Amantii nama kamiyyuu nan kabaja. Nama sadafaan hin jaalladha. Abbaan jaallatu dhagaatti mukatti amana. Amantiin kun immoo har'a miti kan dhufe. Amantiin kiristaanaa, musliimni, kaleessa abbootiin keenya kan itti wal jaallatanii itti wal kabajanidha. Eebbifama. Tolee namni itti fufee dubbatu haa dubbatu. Okay, Masi. Yaali. Nagaan siifaa ta'u qabate. Dachaa koo siifaa ta'u. Bareedaadha. Yaa namni wal kabajee yoo waliin dubbate bareedaadha. Fakkeenyaaf ammaati Yesuus ni amanta miti. Yaa. Yesuusitti ni amanta miti. Nan amana eeyyee. Jechuun Yesuusitti amanaa jettee ni amanta miti ree. Eeyyee. Okay. Maal akkam jenneetti amanna? Akkam jenneetti amanna? Maal jette sagaleen kee dhaga'ama. Akkam jenneetitti amannee gara isaatti dhufna. Amma fakkeenyaaf yoo Yesuusitti ni amante Yesuus gara isaatti yoo dhayne maal jenneetitti amanna? Waan jetteetti amantu moo? Yesuus fayyisaa ta'uusaa tiin itti amanta obboleessa kiyya. Fayyisaa ta'uusaatiif dhukkubsattoota akka inni fayyisu akka inni du'aa kaasu guutummaa isaatti amanteetu kan amantu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11:1 irraa kaaftee gaafa Alaazariin du'aa kaase argiteetta. Fayyisaa ta'uusaatiin itti amanta. Alaazarii wayinni humna isaatiin du'aa kaase Waaqayyo Alaazarii du'aa kaaseeti. Yaa abbaa akkana dhageessu yeroo hunda akkana dhageessu jeeti Waaqayyoon galateeffatee miti achirratti Alaazarii humna isaatiin du'aa hin qabne Waaqayyoon galatee du'aa kaase. Amma fakkeenyaaf isa fayyisaa jeen itti amanamoo Waaqayyo jeen itti amanamoo mee maal jeen itti amaname? Maal jeen itti amanuu qaba meesitti? Waaqayyos fayyisuudhumaa miti waaqayyummaa isaa namni tokko waasii godhu malee barii namummaa isaa yookaan immoo eenyummaa isaa hin bartu. Waaqayyos immoo waarraa argattee waaqayyo godhatta miti. Sila kana ta'eef Yesuus Kiristoos fayyisaa argatee waaqayyummaa isaa maaltu isa daangessa erga du'aa kaasee erga dhukkubsataa fayyisee wangeela Yohaannis boqonnaa 5:1 irrattis akkasuma namoota. Okay, du'aa kan kaase humna isaatiin du'aa kaase? Tuber isatti kennameera. Humna hundumaa natti kennameera. Aangoon hundumtuu natti dabarfameera adama. Humna isaatiin du'aa kaase Yesuus. Humna waaqayyootiin garuu waaqayyo humna isaa hundumaa aboo hundumaa kenneef